Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon kan isin jaallatu, maqaa Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin nagaan isiniin jedhaa akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Waaqayyoon Abbaan jaalalaa, Abbaan dhiifamaa akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti hin eekkaminii kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaatanuuf haa ta'u. Waaqayyo nu eeyyameeraatii guyyaa har'aa wajjin kan ilaallu mata duree amman dhufutti isa qabdan eegaa jedhudha. Jecha kana kan argannu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irratti wangeelaawwi Yohaannis kan barreessee nuuf kaa'edha. Jecha kana Waaqayyoon akka dubbatee wangeelaawwi Yohaannis nuuf ibseera. Wangeelaawwi Yohaannis kitaabolee 5 barreesseera. Kitaabolee inni barreesse keessaa kitaabni kun isa tokkodha. Wangeelaawwi Yohaannis hafuura qulqulluudhaan Waaqayyoon akka itti ibsee fi keessattuu mul'ata Yohaannis wantoota duubatti darbanii fi wantoota fuuldura jiran, wantoota amma raawwatan kan nuuf ibsudha. Asirratti Waaqayyoon amma dhufutti isa qabdan eegaa jedha. Waaqayyoon abbaan keenya ilmaan namaatiif waan ilmoo namaa barbaachisu hundisaatuu guutee ilmaan namaa gannat keessa akka jiraachise kitaabni qulqulluun nuuf ibsa. Waaqayyoon guyyoota 5 muluu waan ilma namaatiif barbaachisan erga uumeen boodatti guyyaa gaafa ja'affaa nama jalqabaa Addaam uumuusaa kitaabni qulqulluun ni ibsaa jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti Waaqayyoon maaliif isa dhumaata irratti nama uume gaafa jenne wantoota ilmoo namaatiif barbaachisu waan ilmoon namaa waan barbaaddu, ilmoon namaa waan itti fayyadamtu, ilmoon namaa waan itti gammaddu ilmaan namaatiif uume jechuudha. Uumamtoota hunda keessaa immoo Waaqayyoon kan hafuura itti baafatee harka isaatiin qaqqabee akka fakkeenya isaatitti kan uume ilma namaa bichaadha jechuudha. Ilma namaa Waaqayyoon akka jaalatu, ilma namaa Waaqayyoon akka kabaju, ilma namaa Waaqayyoon ol akka qabu kitaabni qulqulluun nuuf ibsaa jechuudha. Isa kanarrattidha kan Waaqayyoon amman dhufutti isa qabdan eegaa jedha. Inni qabnu kun maalidha gaafa jenne Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyoon akkana jedhee jedha. Ermiyaas Waaqayyoon akkana jedhe, daandiirra dhaabbadhaa ilaalaa, daandii ishee jalqabaa kam akka ta'e hubadhaa, daandiin ba'eessa qabadhaa irra deemaa, lubbuu keessanii boqonnaa bara baraa argattuu jedha. Ishee kanaadha. Ishee jalqaba nuuf kennamte daandii sanii Waaqayyo irraa akka nuuf kennamte hubannee ishee irra deemuu qabna jechuudha. Isheen kun immoo maalidha gaafa jennee Yihudaa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti akkana jedha. Amantaa ishee jalqaba qulqullootaaf kennamteef hanga dhumaatti wareegamaa jedha. Ishee hanga dhumaatti kennamte tanaaf immoo wareegamuu akka nuti qabnu kitaabni qulqulluun nuuf ibsaa jechuudha. Isheen kun immoo meeqa gaafa jennee ilaallu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti immoo Waaqayyoon akkana jedha. Qulqulluu Phaawulos irra bulee Waaqayyoon amantaan tokko, gooftaan tokko, cuuphaan tokko nuun jedha jechuudha. Kana hubachuu qabna ilmaan namaa. Amantaan Waaqayyo irraa kennamte malee ilmi namaa kan addunyaa kanarratti uumuu miti. Ilmi namaa kan addunyaa kanarratti bocuu miti. Kan ilaalcha namaatiin kan dhufte jechuudha. Amantaa jechuun dhugaa jechuudha mataan isaa. Waa'ee dhugaa, waa'ee Waaqayyoo wanti nutti himu amantaadha jechuudha. Amantaa keessa yoo deddeebine, amantaadhaan yoo jiraanne, amantii waan jedhu san immoo of keessatti horannaa jechuudha. Amantiin jechuun ilaalcha keenyaan qaamota miiraa keenya waan murteessuu hin dandeenye tokko ni jira, ni ta'a, ni raawwata jennee fudhachuu jechuudha. Amantii keessa immoo waan lamatu jira. Amanuu fi amanamuu jedha. Amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenyaan hin argine tokko amannee fudhachuu jechuudha. Mee haa ilaallu fakkeenyaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos haadha keenya Maariyaam irraa dhalachuusaa nuti hin agarre. Hin dhageenye garuu waan kitaabni jedhamu san waan fudhanneef, waan abboonni waan nu barsiisan waan fudhanneef amannee fudhanneerra. Osoo hin argin inni na amane eebbifamtoota jedheera kitaabni qulqulluun. Har'a nuti osoo gooftaa keenya Kiristoos hin argin
dhalachuusaa waggoota 33 biyya lafaa kanarra deddeebi'uu isaa nuuf jecha fannifamuusaa, rukutamuusaa, reebamuusaa, arrabsamuusaa hubannee du'a mo'uusaa amannee jirra jechuudha. Kanaaf nuti eebbifamtoota jechuudha. Inni kun amanuu jedhama. Amanamuu jechuun immoo waan gooftaan jedhe sanii fi deebii laachuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf haa fudhannu. Gooftaan keenya Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irratti namni lammata bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalachuu qabaa jedha. Isa kana jechuun cuuphaa jechuudha. Kanaaf nuti maal taanarree hin cuuphamnaa jechuudha. Maal laanneerraa? Deebii laanneerraa jechuudha. Waan amannee saniif deebii laachuu jechuudha. Kanaaf amantaan nuuf kennamteerti jechuudha. Inni lammataa haadha keenya Maariyaamiin nuu kenname. Isa kanas Wangeela Yohaannis irratti hin dubbata jechuudha. Gooftaan keenya ilaa haadha kee jechuudhaan Yohaannisiif kenne. Yohaannis addunyaa kana bakka bu'e. Akkuma Museen addunyaa kana bakka bu'ee gooftarraa ajaja fudhate san jechuudha. Abboommii fudhate san jechuudha. Kanaaf haati keenya illee nuuf kennamteerti jechuudha. Haati keenya Maariyaamiin nuti ijoollee isheeti wanti jennuuf kanaan gooftarraa nuuf kenname. Kana hubannee amantaa keenya sirriitti deddeebi'uu akka qabnu kitaabni qulqulluun nuuf ibsaa jechuudha.